يا أفان أرمو ونن سدام مدو يونن دؤي دبريتك كنا ياددو afaan oromoo fi xiinqooqa uummataa burjaajii tibbanaa fi hegeree afaanichaa kutaa sadaffaa xumuraa zamadkuun misgaanaawiin afaan kamiyyuu uummata dubbatuuf mallattoo eenyummaa meeshaa ibsituu aadaa seenaa xiinsammuu fi falaasama isaa qarqaba yookaan meeshaa ilaalamaa fi hariiroo uumaa fi uumama isaa marsee jiru waliin qabu hunda ittiin himatee qaama yaadannoo dhalootaa itti taasifatudha. Meeshaa barreeffamaa afaan uummataa hin dabarsine, hin gufachiifne, sagalee qooqaa fi loqoda hin cabsine argatetti ammoo galmee seenaa kaleessaa isa akka galaa egeree labataa ta'utti itti tursiifatudha. Kanaafis Abubakar Usmaan Odaa yeroo waggoota 8 caaluuf magaalaa dhiisee baadiyyaa Ligibootti qubee seenaa addunyaa keessatti addaa afaan oromootiif kan uumeef. Kanaaf barataan Sheek Bakrii Sheek Mahammad Rashaad ogummaa isaatiin uummata alagaa osoo hojjetu bu'aan qorannoo fi milkaa'ina afaan Somaalee irratti argamsiisuu danda'e afaan oromootiifis akka ta'utti ifaajee kitaaba afaan oromoo sadarkaa amma jiru 98 kan guuttateen as ba'aniif. Kanaaf Hayilee Fiidaa bara biyya keessatti waa'ee sirna barreeffama afaan oromoo dubbachuun mataan isaa yakka turetti caasaa waldaa barnoota afaan awurooppaa jalatti dhimmicha ajandaa marii gochuu irraa jalqabee innis tooftaa IPA International Phonetics alfaabeetii fayyadamee qubee laatiinii afaan oromootti madaqsu yaaluun isaa. Gara burjaajii tibbanaa fi taajjabbii kiyyaatti ce'uu kiyyaan dura gaafii gaafas xumura bara 1960 fi jalqabaa bara 1970 maaltu ture maaltu ta'e jedhu galmee seenaarraa waan muraasa haa kaafnu. Qabxiin seenaa kun yeroo biyyoonni addunyaa hedduun sirna kolonii jalaa bilisummaa itti gonfachaa warraaqsoonni garaagaraa itti gaggeeffamaa turanidha. Yeroo gaafilee akka mirga eenyummaa fi walqixxummaa bal'inaan itti ka'aa turanidha. Sochiilee qubee madaqsuu duudhaan qaamni gaafilee eenyummaa bifa guutuu ta'een deebisuun irraa eegamu caasaa guddaa mootummaa ture. Sirni mootummaa gaafii Oromoo fi uummanni biraa gaafachaa ture deebisuuf fedhii fi murannoo siyaasaa qabu hin turre. Bara 1940 keessatti mootichi afaan biyyaalessaa tokko qofa labsanii waan turaniif namni gaafii akkasii kaasu akka diina tokkummaa biyyattii laalamaa ture. Sheek Bakriin bara afaan biraatiin barachuu fi barsiisuu yakkatti isaan meeshaa qubee haaraa uumuun yakkaman. Inni Ligiboodhatti qubee tana baase. Guyyuu waraqaa luukii fuudheetuma arabanyaanis moggaa takka arabanyaan katabee moggaa takka qubee isaa tanaan katabee naggat erga. Tana wayin beekaa ta arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya. Ta arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya. Waraqaan macarrashaa inni na erge kam jetti. Wanni guyyuu qubee ati hin beekne waraqaa si ergenuuf akka onnatee dhufee baruu jechuudhaafi sitti ergaa oolla. Ati akkamitti dhuftee onnattee dhuftee baruu dhabdee naan jee. Waraqaan macarrashaa akkana jetti. Hanganumatti darasicha isaa tokko salliixa naa ergi je'ee zeeta naa ergi je'ee na ergate. Qubee tana haahuhii gartee abjad hawaas huxii kaliman safas qarashat kadhaga nyacab jettu tana daftararra katabatee qaba inni. Gaafa san qarshii 60 bitatana haadha sallinni rakiisa qarshii 60tti kenneetumaan bara kanatti abbaa guddaan kuno qubee baasee jee ni qabdaa hin jeen qubee isaa ta'e inni barreessa eenin qaba nakkenni siin qaraasise hoggaa inni jee nan qaraasisini akkana afaanin na qaraasisin jeen inni buruganama deemuuf deema beek abjad hawaz huxii kaliman safas qarashat kadhagac nyachab kanumaan irraa haffazadhe laal soommana buruganama guusaan qaba an kannaa ganamummaas jimaa bitee guusni ganda biraati. Qarshii 60tti kenneetumaan buruganama na qaraasu tayoona afte je'ee xalayaasa waliin maree kiisha kaayyadhee abjad hawaz huxii kaliman safas qarashat kadhaga nyachab jechaa kana haffazaadha
deemee bakkaan bule san bulee hoggaan dhufe khabiirri kiyya kute ganama amma tanuma afaan kiyya keessa jirtu sanaan taxalayaarra barreeffamte sanirra hire abjad hoggaan jee kadura alifiimi katte anu baami tanuma afaan kiyyatti haffazamte tanaan sanirra hire amma gaa khatabbiittiin seenemma qalamanarra an hayne fudheetiin muka qoradhee kana isii tanaas hin hayne tanuma isaa tana keessa akkana godha hanga torbaan tokko fi lama akkanuma godha tanuma isaa waynarraa hayti tanuma isaa tana keessaan akkanuma godha odumaan akkana godhuu hoggaan qalama dhugaa fudhe kunoo isuma kaaye jechuu harki tamaaree akkasittiin baree amma gaa dubbisiiftuuttiin arkannee beekimmaas dubbifamtuu qofa amma dubbisiiftuu tana waraqaa inni gartee katabee naggat ergisan amma saniin sanduuqa as guure akkam jetti gara jetti hoggaan laalu ga'a kunoo waatutti fannisaadha amma harfiin tun ga'aa fi ra'a afaan keenyatti maal hoggaa jennu ga'aa fi ra'a wali qabna hoggaan jee gara jechuuf deema odoomma arabanyaa taate ilaa hadirati jaa gara jechuuf deemaami jeetumaan gara jeeka nasbaa isaanii arkadhe si galtee ittiin deema kaatsan ammaas alifii fi laamii fi miimii wali aana maal hoggaa jennu afaan keenyatti alifii fi laamii fi miim wali aansina ilma jechuuf deemaami kibdaa arkadhe maas suknaas arkadhe laamirratti akkasumattiin waraqmatanarraa hiradhee fixee barreessee baree guyyaan ligiboo abbaa keenya bira dhaqe amma haareettiin gaa qubee kaayaaf ijee abbaan keenya kaayus seene anis waraqaan katabuudhas seene isatti qubuma tanaan hoggaa inni qubee naa kaayee naa fixe anis waraqaan itti kenne qubuma saniin hoggaa qaree hay akkami bartee naan jee akkanattiin bareejee hoggaan itti odeesse barje nama kanaatu jee dura bilchaachutti haajama jee hogga takka bilchaate wannummaan isa dhibaan hafnee je ammayya amuumaa ajjeese abbaan addeessaa aduudha dooyyeetto duu odeesse bakkaafaaf bakakkoof bofu boraatii bofaa barbaadu bareeda birraa barana badduusu badeensi barbaada hoggaa baase abbaan keenya darasoota isaati barsiise darasoota isaa hoggaa barsiise darasoonni inni barsiise kun asii yaa'ee biyya soomaalii dhaqee magdashoodhatti darasoota qaraasisuu eegale darasoonni lamammaas biyya aruusitirraa yaa'anii magdashoo dhaqanii magdashoodhatti qubee abbaa keenyaa kana darasaa isaa kanarraa barreeffatanii qara'an deebi'aniiti biyya fiitti deebi'anii biyya fii kanarraa addis ababaa bahan jarri lamaan aruusii kun wahiis waa dhudhuganiiti farshaananii waa hunda dudubbatanii qaqqabaman hoggaa qaqqabamanii qubeen tun itti mul'atte qubee tana eeysaa fuutan jennaan eeysarraa bartan isin eeysaa fuutan magdashoodhatti baranne eenyurraa bartan eenyu baasee jedhan hoggaa jedhanii gaafatanii nuti ifii biran dhayne isan agarree ishee bakrii saphaloo jedhanii gizaata dirree dhawaa isaa baasee jedhaniiti astamaaroonni keenya magdashoodhan nu qaraasisanii jedhaniin achirraayi qubee tanaas fudhatanii hayla sillaaseen nama sadii ergee dhufanii dirree dhawaa tana dhufanii abbaa keenya dhiheeysan qubee tanaas ni yaa'ataniin qubeen tun teetii huma jedhaniin eetiyyaa je'een ati eeysarraa baratte nam tokkollee irraan baranne ifumaafiin hassaabii kiyyatti mataa kiyya keeysaa baase maal hassaabii gootee baafte waani Itoophiyaa amma sababa qubee baaseen himu jirra beeki waani Itoophiyaa keeysa aboo je'ee namni afaan oromootiin dubbatu miliyoona hangana ta'eef miliyoonni hangi kun amaaranyaan baradhayo je'es ingilizanyaan baradhayo je'es turjummaanatti waani haajamuuf turjummaanaan waa baratuun handafee namaaf hin seenne waan ta'eef goddaatiin barnoota dhuftee jechuu hassaabii godheetiin baasee je'een sababaan inni qubee baaseef
barnoota oromoodhaa goddaatiin itti dhuftee jechuu kanaatu nu ibse jechuudha sababa baaseef hoggaa kana gaafitti dhiyeessan ammaas duuba ati qubeen lama mootummaa tokko keessa hin ta'u jechuu hin dhageenye janiin maaltu kana jaajeen mangistiidha jeen mangistiin hin jehu jeen akkana ani kaniin dhagaye mangistiin waa baru jaalataa jechuudha kaniin tolcheef ammoo akka dafee waa baratu jechuudha mangistiin akkana hin jehu jeen akkana hin jehu jeen mangistiin maaliif jeen biyya teenya tan amma ingilizanyaa jira jeen faransaawillee ni jira jeen arabanyaa jira jeen amaaranyaan jira jeen oromoonis nama jeetiin baaseef jeen amma nam sadii isaanii sadeenuma kana keessaa tokko gobasnoo jeen waan jeef gaa isaa beeka amma sadee isaati itti dabrimma amma gaa eegaa Itoophiyaadhaaf gartee goddaatiin barnoota dhufte jechuu hassaabii gootee baafte asii deemtee qubeen tun Magdashoo dhaquu maaliif itti dhiiftaa jeen sawwaaniin isin gaafadhu na gaafattanii jeen anaatu isin gaafataa jeen san ani takkaa Soomaalii sanis hin dhayne Jabuutillee hin dhayne Itoophiyaa kaniin baaseef barsiise kanarra bareechi deemu an wardiyyaa karaa saniitii waan gadhiiftaniif isiniif beeka jeen qaat godhe karaa kanaanis amma hoggaa karaa cufa dhaban amma gaa jaanahoo fidaa jee Haile Sillaasee dhabeek jaanahoo fidaa jee si deemsifnaa jedhaniin Addis Ababaa si baafna haya fidaa jeen makiinaa fidan ni seensisan akkam jeen ummatan yoo har'a makiinaan tuni na fuute ani takkaa rabbiif hin sujuudne beekaa jee yoon sujuudeefis rabbiin narraan qeeballe jeen makiinaan qat jettee diddi talammeessaa fidan ni diddi taan fidan ni shan hoggaa waliin gayanii dadhabanii ni balleeffamti didde kauma diddi mee akhiina maayoo deemte karaa laga harree kana karaa mana demiin abdoo kanachi garagalchaa jeen karaa ifi fedhu hoggaachi garagalchan xaat jettee dhayte hoggaachi dhaytee as garagalchanii lafa kaayan irraa bu'an amma daanyoonni Haile Sillaaseen erge kun amma irraa bu'aniituma orma gartee daanyoota dirree dhawaa kana zigaalu seenan Bakri Sabaloo ammallee walaloo adda addaa tana qabaga walaloon isaa tammallee tana kiyyattu tawaa'ee loo daggalaa jedhee kaa'ee jira dasitaan qabee fe'ataa boruu garmaami malasaa karaa yoo beekte tilmaami fe'amuu didiya balee tanaan ciriyaa boruu dasitaa badaa qatilaata diin islaami jahataan malee fe'amuu jalaa baanee gini tajazaa'irii adanii dubbii beetnaami jazaa'ir kun aljeeriyaadha beekadhu miliyoona tokkoo fi 500,000 Faransaan irraa gateeti akkasumaan bilisummaa harkate jechuudha odoo loluu nama miliyoonni tokkoo fi 500,000 dhume jahataan malee fe'amuu jalaa baanee gini tajazaa'irii adanii dubbii beetnaami tokkoffaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1965 Sheekh Mahammad Rashaad qorataa afaanii ta'uun ministeera barnoota Soomaaliyaa keessa qaxxaamuranii hojjetameen gadda tokko laatameef mootummaan Ziyaad Barree hayyoota isaanii biroo waliin qubee afaan Soomaaleef mijjooytu barbaadaa fidaa yeroo kanatti ifaajaa afaan alagaa irratti taasisaa turan maafiin afaan Oromootti hojiirra hin oolchine of gaafatan carraa gaarii argataniin bara 1968 kitaaba furaa afaan Oromoo itti aansanii kitaaba biraa qubee laatiiniin arra kanaan maxxansan. yaa afaan Oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. lammaffaa qaroon sabaa inni biraa Hayilee Fidaa bara 1968 irraa jalqabee gaaddisa waldee barnoota Oromoo Awurooppaa jalatti socho'u bara 1972 fi 74 kitaabota lama baase. Wanti jara bu'uuraa wal fakkeessu qubee laatiinii fayyadamuu isaaniiti. Tooftaan fayyadaman garuu Hayilee Fidaan IPA Mahammad Rashaad ammoo qubee lamarraan kan kafe
isa amma fayyadamaa jiru kanaan kitaaba lama barreessan. Murtii Gaashirree Mandheeraa Soomaaliyaan bara afran qalloo irraa jalqabee qabsaa'ota Baalee fi sochii qabsoo hidhannoo Oromootiif dahoo taatee turte. Booda garuu gaarri ishee qabsaa'ota bilisummaa Oromootti jijjiiramte. Miseensonni qeerroo ganamaa 35 mana hidhaa Mandheeraa waggoota 5 hidhaman. Yeruma wal fakkaataa kanatti abbaan qubee aslii Oromoo jalqabaa fi habaqaalaan qabsoo mirgaa Sheekh Bakrii Saxanoo kan sababa amantaatiin biyyaa baqatan. Mooraa baqattoota Hiraan keessatti ogummaan jiru ijoollummaan qabsoo bilisummaaf bobbaasanillee arguu hin dandeenye ture. Erga mootummaan Soomaaliyaa qubee Laatiinii sirna barreeffama afaan biyyatti godhuun labsee booda guyyaa isaa sirrii kana jechuuf rakkadhuus yaadni afaan Oromoo sababa sirna barreeffamaa gochuu miseensota qeerroo ganamaa gidduutti ka'ee mana hidhaatti. Akka miseensonni qeerroo ganamaa lubbuun jiran irraa odeeffanne taanaan falmiin nu jidduu ture waa lamaadha jedhu. Qubee Sheekh Bakrii waggoota 30 dura dabaase itti barsiisaa ture moo isa mootummaan Somaalee baafattee wayya. Qubee afaan Somaalee fi madaqfamte tana akkuma jiruun fayyadamna moo waan fooyya'uutu jira waan jedhu irratti ture falmiin isaanii. Wantoota murtii miseensota qeerroo ganamaatii fi sababa cimaa ta'an lama ilaaluun dirqama ta'a. Sababni isaa jalqabaa biyyoota akka Chaayinaa kan qubee umrii dheeraa lakkoofsisaman keessatti illee yeroo falmiin cimaan qubee Laatiinii isa keenyarra baay'ee salphaatutti osoo fayyadamne jedhutti gaggeeffamaa ture. Ta'uus isaa yommuu ta'u namni hedduun yaada qubeen Sheekh Bakrii meeshaa taayipiitiin barreessuu waan hin dandeenyeef isin ammatti fayyadamuu dandeenyu. Laatiinii tana jedhu sagalee caalmayaan deeggarri Laatiinii fudhatan. Tarii yeroo sanitti akkuma Chaayinaan qubee waggoottan meeqaan nu waliin turteef qaama seenaa keenyaa taate tana maqaa salphachuutiin hin jijjiirru jedhanii cichuun falmii gaafasii goola ba'aniiti. Osoo miseensonni qeerroo ganamaa qubee Sheekh Bakriitti cichanii seenaan arraa kun hin turre je'eetiin yaada hin taane garuu. Jahata malee beeku jala baanee gini tajaajirii yadanii dubbii Beetnaamii. Falmiin lammaffaa qubee Soomaaleef baate akkuma jirutti fayyadamutti. Kanaafis afaanonni lamaan afaan Soomaalee fi afaan Oromoo afaanota maatii kuush ta'anii fi dhibbeen ta'u 40 wal fakkaatan ta'uun isaanii akkuma jirutti fayyadamuun jedhus afaan Soomaalee sagaleewwan akka caa fi xaa jiran hin qabu. Sheekh Mahammad Rashaad kitaaba isaa keessatti bakka qubee caa, xaa, chaa fi tsaa kana lamaanuu gubbaarra hariiqaa itti godheeti fayyadame. Namni qubee caa fi xaa afaan Soomaalee keessa darbamte akka amma jiruun haa goonu jedhee wallisaa 50 shubbisaa ture. Yeroo namoonni yaada 50 kana mormanis soorestii jaarraa abbaa gadaa yaada sirriiti jechuun hojiirra akka oolu taasisuutu seenaadhaan himama. Humna barreesse mucaan Indi attu bar baru duraan qaba. Allah Allah